Gurba bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku Gurba bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku Ani kadana adala nyachisani ani se annu rana dantitani Ani kadade adala nyate male ani se adu situna yanne male Gurba bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku Gurba bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku saguru guru garambate siruku Tokko bakka kanan gaa jedhee yoo yaadeenuma kaham garuu jabinatu isa barbaachisaam akkoo namoonni sirraan gaan dhiiftee ati fuuldura kee yoo ilaaltee bakka keenuma geessaam immoo anarraa hin eegalleem namoonni bebbeekamoon addunyaa kana bitan hayyuuleen jajjaboon addunyaa kana gitan kanneen hambaa dhala namaa har'aa ta'an kanneen qaroominaa Saduma jechuun hanga danda'amutti addunyaan kun irra geesse fidan idiraa fi rakkoo hedduu keessa darbaniitu malee daandii qanani'aa irra deemaniitiin Gurba bareda bareda ichiku saguru guru garambate siruku 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 saguru guru garambate Ganna torbaffaa kootan tokko jedhee jiru magaalaa guddittii biyyattii fi Oromiyaa dhamdhamuu eegaleem Finne galuun afaan koo wallaaluudhaaf mitiim eenyummaa dhiigaan abboonni keenyaa fi jeneraalichi fa'aa fidan caalaatti tiksuuf onnachuudhaan abbaan manaan koo garaan koo naafee ji'a tokkotti sarbabuu mirga isaa fi mirga Oromoo lakki jechuudhaan utuu waggaa 10 mana hidhaatti dararameem anis ittumaa Lama lamoon mundhii koo sabbataan zilgodhee hidhadhee of jabeesseem iyyeen of jabeessuu malee iyyeen jabaachuu malee silaa falli jiru tokkollee hin jiru abbaan manaa koo waggaa 10 boodaa yoo mana hidhaatii bahuu dirqama waan tokko filachuutu nurra tureem yookaan Oromummaa gatuu yookaan immoo mana jireenyaa isaa mana hidhaa sanatti deebi'uu Yookaan sijaa gurra qabannee dachee abbaa keenyaa hambaaf dhiisnee keessaa baqachuu tureem yaa abaaboo abaabilakkoo akkan siillixuu wallaalee yakaa dhima koom lannoo kana ammoo nutu kaawwate osoo hin taane sirna yeroo sanaatu nuuf qopheesseem sirna wayyaaneem shama akkam jirtu daawwattoota keenyaa Qophiin keenya imala gootaa har'aaf isiniif filanne kunuutiin Torra sharara chaliye ko lalkacha mala emila zirata Sabatan sidada beya garna ko barana feo man sitibita Torra sharara chaliye ko lalkacha mala emila zirata Sabatan sidada beya garna ko barana feo man sitibita Ala jiruu fi jireenyaam jiruu magaala ta'anii hafuura baadiyyaa furfachuun jiruu shaggaran dhuura biyyaa ta'anii jaalala kichummaa yaayyaa gullalleen qabamuu jiruu Jimmaa jireenya Wallaggaa kan Shawaa fi kanneen biroo jiraachuudhaaf fedhuutiin artisti Meetii Jamamaa Godina Shawaa Kaabaa aanaa yaayyaa gullallee magaalaa Daalattiitti dhalatteem jiruun magaalaa Daalattii jiruu mijattuu ta'uu baattus hadhooftuun turreem kan shaggargaruu ishiidhaaf akkaan hadhooftuudhaam garuu ammaan dhuura isheetti buufachuu baattus
ilkaanaannanii osoo nafiin itti buqqifattee itti guddattee itti warroomtee irrattis beekamtee itti malee jedhamtee maqaan ishee xiqqaa guddaa biratti maqaan ishee leellifameera. Ati sagalee kiilolee, ati walaloo fi yeedaloo dhamaa fi dhaamsa qabu artistoota Oromoo dubartii keessaa gameettii wallee ishee irratti kiliippii jalqabaa hojjetteedha. Jabana san jabana muuziqaan Oromoo baakuu jabana gadi qabaan itti baay'atu yeroo walleen Oromoo gulaalamee yaada abbaa weellisuu qofa osoo hin taane kan sirna yeroo sanaan gulaalamu keessa taa'anii wallee akkaan hawaasa biratti jaalatamuu fi fudhatamummaa guddaa qabu sirbuun rakkoo turetti. Isheen garuu fiixee jaalala hawaasaa argattee daa'ima guduruudhaa hanga gadamoojiitti wallee ishee faana ka'anii ragadaniiru, shubbisaniiru. Maaliin intalti akkanaa sagalee akkanaa qabdus jedhamee maqaan ishee hunda biratti mana bunaatii hanga addabaabayitti dhaadheeffameera. Leemmituu yaa leemmituu. Gaarii darbaa gubatee daamuu didee gubatee daamuu didee karaa kan goree dhufuu naatti mimee jaalaliyee karaa na jalaan badee. Itta chagaraa jita yaa hunda caalaa kiyyaana yaadu maaliin jettama fassii yaaduu dida. Oromoo saba hangana guddatu biratti dafanii beekamuun akkaan ulfaataa ta'us carraan miidiyaa biyyattii wallee ishee beeksisuudhaaf qabu dhiphaa turus isheen garuu salphumatti carraa dhiphaa akkasii keessa teessee lafa Oromoon jiru hundatti dhageettii argattee ixeedhumaa jaalatamummaas ni korteem. Jamaree koo yaa jamaree nyaara kuulaa ottu yaa ilma salaalee jaalalli kee na hubeeraam. Jamaree koo yaa jamaree nyaara kuulaa ottu yaa ilma salaalee jaalalli kee na hubeeraam. Jamaree koo yaa jamaree nyaara kuulaa ottu yaa nyaara salaalee jaalalli kee na hubeeraam. Jamaree koo yaa jamaree nyaara kuulaa ottu yaa ilma salaalee jaalalli kee na hubeeraam. Jamaree koo yaa jamaree nyaara kuulaa ottu yaa nyaara salaalee jaalalli kee na hubeeraam. Garuu ammoo bara tokkotti waa lamham dogoggora qalbii namaa kan kaasu kadhibii ammoo kan qor qalbii namaa cabsu waluma cinaa waluma qixan argadhe jetti meetiniim. Gadaan koo ta'ee gaafa walleen koo hunduu akka dhiiga namaa qaama namaa keessa faca'an gaafa beekamtiin koo baddaadhaan gammoojjitti faca'anii yookoon koo akka fardaanatti gabaabbachuu jalqabeem. Sagaleen koo walaloo fi yeedaloon koo hunduu siyaasa ta'an ija siyaasaatiin ilaalamanii. Sanaan achi anni akka abbaa aalli akka hambaa akka jedhan dubbii hundaa danda'anii baratti dhiisantu dhufeem. Bara kaan gaabii ol dachaafatee sirna faana hiriiree bara kaan immoo mataa gadi qabatee sirna didesan. Barri 1990moonni gara dhumaa artistii meetii jamamaa biratti iddoo guddaa qabaam. Namuu baratti ka'uu kan mataa isaatii qabaam. Anis akkanumattiin bara koo eeggadhee ka'e jetti meetiniim. Iyyeen dhugumaam sirboonni ishee akkaan kan wal dhabe walitti araarseeraam.
ana qabbanaa'es gilimmisiiseeram sammuu yaadaa fi yaaddoon qabames si'a tokkotti mucoggodhee dhiphuurraa urgufee naqeeram. Namoonni alaala taa'anii sirba meetii si affeeree sirba meetii na affeerami jedhanii bilbilaa fi xalaadhaanis wal affeeraniiru. Shiittaa beekamuu baatu malee isheen isaan gageessoof arguu baattu malee sirboonni artisti meetii jamamaa dhugumaan yeroo sanatti gulgula madoo fi gadoo innee keenya keessaa xaragee baaseeram. Sirboota afaan Oromoo kaasettii fi kiliippiidhaan hojjechuudhaan meetiin adda dureedhaam. Dubartoota keessaa ammoo an kan jalqabaati jetti meetiinim. Rakkoo hamaa keessas teessee walleewwan 30 kiliippiidhaan hojjetteettiim. Akkasiinis ammayyummaa fi ayyaantummaa wallee Oromootiif karaa saaqxee karaa ishiin deemterra dhaloonni 100 lakkaa'aman deemaniiru. Akka meetii taanaa akka meetiitti fiixee beekamtii argannaa akka meetiitti gootomnaa akka meetiitti waan Oromoon taane dinna jedhanii dhaloonni 100 lakkaa'an ishii boodaan dhufanii daandii ishiin irra deemterra hiriiraan hirum. Ta'us garuu hidhamuun abbaa manaa ishii dhibbaa fi dhimbiibbaan siyaasaa ishiirra ga'ee biyya abbaa ishii hambaadhaaf gattee nama buluudhaaf jireenya baqattummaa filannoo taasifattee adeemsa baqannaa ishee kanaan malli ishee jalqabaa gara Keeniyaatti ture. Achi ammoo gara Masriim waggoota 10 booda ammoo as jireenya biraatti jirti. Jireenya akka allaattii, jireenya akka xiyyaaraa, biyya tokko balali'anii biyya biraa qubachuun isaa'uu madaama golee meeqa baatanii godaannisa siyaasaa Oromoodhaaf ishiirra ga'e baattee as jiraachaatuma jirti. Jireenya gaabbiin guutameedha. Kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya ittiin boonna malee keenyumatu keenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Ganna torbarraa kaatee jireenya ammayyummaa Finfinnee shaakaluu kan jalqabde artisti meetii jamamaa walleewwan ishee garuu baadiyyaa qe'ee Oromoo deemanii ruufii jireenya sabichaa nama sooruun barnoota koos achuma shaggarittiin baradhe kan jettu artistiin gameettiin Oromoo meetii jamamaa wallee faanas kan walitti firoomte achuma Finfinneetti. Barnoota koo hanga kutaa 3 bakka dhaloota koo Yaayyaa Gullallee Daalattiittan baradhe kan jettu meetiin kanaaf immoo Finfinneettan baradhe. Barnoota idilee qofa osoo hin taane meetiin faashin dizaayiniidhaan dippiloomaas ni qabdi. Huccuu hodhuu fi meekaappii fi miidhaginaanis ogeettii cimtuu ogummaa aartii biraa ishiin qabduudha. Kiliippii afaan Oromoo keessaa nan yaadadhaa kan na dursee Doktara Kabaja Artist Alii Birraa fi kan Girmaa Gammachuu yookaan Jeerii wallee Sukkaaree jedhu ture.
Itti ammoo artist Taaddalaa Gammachuutu hojjeteem walleewwan viidiyoo CD'dhaan baasuudhaanis kiyya kan jalqabaa ta'uu isaati jetti meetiiniim. Bakka itti ishiin muuziqaatti firoomtee osoo hin yaadamiin ta'ullee dafee tan itti firoomeem. Madoo fi gadoo koo kan saba kootii karaa sanaan baasuudhaaf carroomeen abbaa carraa ta'eem. Takka waan dheessaa fuudhee eessan akka nama kaa'uun beekamuun ani ka'umsi koo daalattiidhaam. Godina Shawaa Kaabaa Yaayyaa Gullalleem har'a garuu fiixee addunyaa Kaanaadaan jiraam. Ta'us garuu Kaanaadaa caalaa har'ayyuu daalattiin ija koo dura jirtiim. Dararri jiruu fi jireenya Finfinnee ammoo akka qoree marsanii natti ijaaramanii jiruum. Kun hundi seenaa jireenya koo kanan itti waareetti ijaaree kan ilmoon Oromoo garuu dhaaluu qabanidhaam. Oromoodhaaf jecha, Oromummaadhaaf jecha, artiidhaaf jecha, kan sagalee dhabeef sagalee ta'uuf jecha wantoonni nan kaffalan hunduu galaa ta'anii har'ayyuu nyaachaan jiraam. Darbanis dhalootaaf akka ta'an abdiin qabaam. Hojiin koo akkasitti jaalatamee lafumaa ka'ee mitiin itti dhiigeen itti fiigee itti boo'een itti mankaraaree fidadheem. Boota artist Tsaggaayee Daandanaa Dabaalee yookaan Nawaalessee sagalee koo na jalaa qabeen alatti namuunan gargaarreem. Maatiin koo garuu akka weellistuu jabduu ta'uuf akkaan nagaachanuu turaniim. Kanaaf galanni waaqaaf lafarratti isaaniif haa ta'uum. Akkuma wallee galeen sirboota 12 hojjedheem. Isaan keessaa immoo leemmituuf bara 1997tti kiliippiin hojjedhe jetti meetiiniim. Ejere lamaan jedhu yaadammee koo maaltu si facaase ashuumburaa. Ani kiyyumaan si ajaa'illee koo eenyumaan si sossobeenaa duraa. Jabeettee baniidhaan yaadammee koo robbinaan jabeettee baniidhaanii. Rafnee malaan rafa yaadammee koo erguma oduu kennatti himanii. Torra shaaraan ajaa'illee koo laalkachaa malee miila siirata. Sabbaataan si dadhabee agarraa koo barana fe'uu maaltitti bitta. Kan akka weellistoota kaanii mana barumsaatti wallee shaakalaam baandiiwwan adda addaa keessatti muuziqaa barachaa nama guddate mitiim. Ittum noomeen humna kiyyaan muuziqaa injifadhee irraaneem. Mataa'ee warra muuziqaa baratan yoon ilaalu anis karaa kamiinan isaanii gadi jedheetan yaada koo buusee baasam. Kaataa walleettee galtee yoo yaadattu meetiin akkas jettiin. Yaadaan boodatti deebitee waan yaadattus ni qabdiin. Nama hiriyaa eessuma kiyyaa turantu Obbo Fayyisaa Yaadasaa nama jedhaman baacoo tokko hojjetanii akka carraa Taatoo Burruusee jedhamtu akkan bakka bu'ee taphadhuuf na kaadhimaniim. Taatoon kun bakkee wallee waan qabuuf akkan sirbuufis ajaja naaf kennan fudhadheetan yoon sirbu sagaleen koo kiilolummaa addaa akka qabu natti himaniim. Anis guyyaa sanarraa ka'eetan muuziqaa faanaa takaroo qabu jalqabeem. Sagalee koo raabbadheen of dhaggeeffadheem. Kun ana moo meetii miti jedheen sammuu koo keessatti ofuma kootiin ofitti haasa'eem. Yeroo sanatti wanti nan gochuu danda'u yoo jiraate sirbee sagalee koof waraabee dhaggeeffachuu qofaadhaam. Sana booda garuu waan ta'uu yaadees tilmaamees hin beekum. Dhugumaan meetii ishii Oromoon hundi jaalatu. Ishiin Oromoon hundi ishii faana guutuu baadiyyaa hunda'i malee jiruu fi jireenya baadiyyaa daawwatuun ta'a jedhee takkaa ofii yaadeessa keekees hin beekum. Garuu ammoo kaayyoon qabaam. Kaayyoon koo iddoo tokkoon akka naga'u shakkii tokkollee ofirraan qabuum. Garuu ammoo guyyaan isaa yoom akka ta'u hin beekun tureem. Achiin booda ammoo walleewwan Tsaggaayee Daandanaa dhaggeeffachaa akka isaa ta'uudhaaf fakkeeffachaa muuziqaa
shaakaluun eegalee. Bira darbeellee sirboota isaa waliin yaadannoon dagatamne hin qabaam. Sirboota isaa baay'een jaaladha. Yeroo ministirii qoramuu sirbisaa tokko bahee ture. Osoon isa taa'ee dhaggeeffadhu qormaanni na jala darbees beekam. Akkas egaa jaalalli koo fi jaalalli muuziqaa kan akka maastikaa laffatanii waa hundatti walitti qabachuu jalqabeem. Yaadannoon koo guddaan muuziqaa kana ta'uu baatullee aarsaan ani muuziqaadhaaf kaffalee lakkaa'amee dhumuu baatullee sirba dhaggeeffachuuttiin kan hin qormaata dhabe garuu yaadannoo kootiin. Artisti Meetiin hojii muuziqaa milkaa'inaa fi qormaata cimaadhaan eegaluu himtiim. Sirba jalqabaa akkuman hojjedhee gabaarra oolcheen abbaan manaa koo ni hidhameem. Kanaafanis harka koo mirgaatiin muuziqaa dhiibaa, harka koo bitaatiin ammoo waan inni nyaatuu fi dhuguu hojjedheen mana hidhaarra jooruun jireenya koo guyyuu ta'eem. Aartiin akkasiin qoree hamaadhaan na waraanaa turteem. Godaannisa hamaas narra keessee hadhayyuu qaamaaf sammuu koorraa mul'ataam. Ani ulfa ji'a tokkoo baadhee otoon jiru abbaan manaa kiyya siyaasaan narraa hidhameem. Ulfa ta'ee mana hidhaa Qaallittiitti deddeebi'aan tureem. Erga mucaan dhalate ammoo marmaarsi mana hidhaa baatuu fi Qaallitti akkaan na ilcheem. Akka artisti Meetiin jettutti yeroo abbaan manaa ishii mana hidhaatii ba'u seenaan mana barumsaa jiraam. Inumaayyuu kutaa sadaffaadhaam. Ani immoo kunillee yoo gammachuu yeroo isaaf kennellee jedheen qormaata mucaa kootii seenaa fuudheen mana hidhaatti geesse abbaa warraa koo ilaalchisa tureem. Ga'uuf gatii guddaan baaseem. Taateen kun immoo anaaf seenaa dhiphinaa fi gidiraa isaa hamaa tureem. Kanaaf maqaa mucaa kiyyaallee seenaa kanan jedhee moggaaseefim. Bara sana sababa kanatti akka qoollifamte kan himtu artisti Meetiin kaan sodaadhaan gariin ammoo jibbinsaan narraa baqachaa turaniim. Kunis har'ayyuu keessoo koo jiraam. Firrii fi hiriyaan narraa baqateem. Akka nama hateettis hundan na ilaaleem. Ani garuu kaayyoo Oromoottan tureem. Ani garuu kaayyoo abbaan manaa koo narraa hidhameef cichoominaan galmaan ga'uufaniim. Nama tokkollee yeroon of bukkeedhaa dhabetti artisti Shumat Idroosaa qofaatu naaf bilbilee manas dhufee na jajjabeessaa tureem. Dararaa mana isheetti qaamolee mootummaa yookaan tikaan irra ga'ee damdamachuu dadhabdee mana isheellee gurguruudhaaf gabaallee itti dhabdeem. Alam ganaadhaa manan qaba tureem. Akkanitti hojii hojjedhuun dhabeem. Mana kiyyaan mana abaa hojjedhuun. Sababa kanattillee namni mana sana narraa bituu dideem. Ilaalcha manicharra ture jijjiiruu dadhabullee ilaalcha keessoo koos tures jijjiiruudhaaf humna isaa dhabullee oda keessa gatuma hin taanetti gurgureen gara jamootti galeem. Achitti xiqqoon boqodheem. Osuma abbaan manaa ishee mana hidhaa jiru rakkina sana keessa teessee
walleewwan 28 ta'an kiliippiidhaan akka hojjatte dubbatti meetiin. Ergasii garuu sirboota hojjechuurraa fagaattus ammallee hojjechuudhaaf akka karoora qabdu himti. Eeyyeen akkamittiin meetiin walleedhaan adda baati. Aannanii fi garaan hangam akka wal jaalatan beekamaadha. Meetii fi walleenis akkasuma yoo hojjettu giddumatti, yoo dubbattu giddumatti, yoo qorqalbiin ishii gaafii itti kaase giddumatti afaan keessatti isaa ta'u afaanii baasanii walleedhaan gungumanii yeedaloodhaan kuulanii madaa fi madoo ofii baafachuu waanuma jiru. Kan meetii garuu addumatti adda. Ammas sirba dhaabuudhaaf yaada tokkollee hin qabu. Kan kanaan duraa sirbees kan uummanni koo akkaan jaalatu irra deebi'ee fooyyessee hojjechuun barbaada. Sirba kan biraas nan qaba. Kun hundi walitti da'amanii jiruu baqannaatiif na kaadhimaniiru. Garuu guyyaa tokkollee Oromiyaa biyya abbaa kootii bahee jireenya biyya hambaa jiraachuu fedheen beeku. Akka hiree ta'ee har'a yoo bulan biroo argu jedheen godaansa filadheen. Abbaan manaa koo adabbii isaa waggaa 10 fixee gaafa hiikamu himata kan biraas ofirraa qaba. Booda yaaddofne ammas qabamurra jennee gara Keeniyaa Naayiroobii deemne. Keeniyaattis jireenyi salphaan turre. Kan manaa na baheet mataa na maree akka jedhan daa'ima lammaffaan garaatti baadha ture. Achittis rakkoo guddaatu na mudate. UN cufaa ture. Akka baqataatti illee galmaa'uu hin dandeenye. Yaaddoo namaan akkasii osoo nu mudatee jiru, dararaa akkasii keessa otoo jirru, yaannii fi yaaddoon nutti duulee osoo nu dararu, daa'imni koo lammaffaanis na jalaa baddalame. Balaa siyaasaa Oromoottis rakkinoota cimaa lakkaawameen dhumne arge. Garuummoo jireenya biyya hambaatti dabarsite keessatti baqattummaan galmooftee rakkoo akkan argine himti meetiin. Keeniyaattis baqattummaan hin jiraanne. Bara 2014 VCD lammataa eebbisee halkanuma sana biyyaa ba'uun himale kan jettu meetiin ji'a jaha Naayiroobii turre lubbuu keenya oolfachuudhaaf qe'ee keenyarraa baqannee gara Kaayirootti darbine. Kaayiroo waggaa 10 tureera. Achitti faashinii uffata aadaa hojjechaan ture. Suuqii mataa kiyyaan qaba. Hojii mataa kiyyaan hojjedha. Haala kanaan tureen jalqaba bara 2024 gara Kaanaadaatti ni malee. Ati Sagalee Kiilolee artistiin gameettiin meetiin jabamaa erga bara 2014 albeema lammataa hojjettee biyyaa baatee hojii aartii irraa takka fagaachaa takka mootti dhiyaachaa wanni 10 lakkaa'amanii. Hojii aartii sittuman jiram akka namoonni yaadan miti. Tarii guyyaatti, tarii ji'aa fi waggaatti walleewwan hojjedhee Oromootti erguu dadhabee miti. Garuu isa kamtu dhugaa saba kootii ibsaa, isa kamtu yaada garaa kootii guutummaatti naa ibsa jedheen yeroo hundumaa sammuu koo keessatti baasee buusaa. Dhaabbiidhaan garuu hojii faashinii huccuu aadaa Kaayirootti hojjechaan ture. Yeroo dheeraadhaaf xiyyeeffannoon koollee kanarra kaayim. Sababiin isaa jiraachuu qabda. Jiraachuuf immoo hojjechuu qabda. Meetiin amma ilma ishii seenaa fi abbaa manaa ishii waliin Kaanaadaa jiraatti. Ammas biyya hambaarraa gara biyya hambaa fooyya'aatti dabarteetti. Aartii qofa osoo hin taane miidiyaarraayis fagaatteetti. Wayita haala rakkisaa keessatti aartii Oromootiif gumaacha turte waan edattee kaatee fi haala ammarra jiru wal bira yoo qabdu callisuun akka ishii dirqisiise dubbatti. Haala amma jiru yeroo laaltu Oromummaan itti gatii kaffalee ana qofa osoo hin taane dhalli koo itti dararamee garaatti baatamee qaallitti harkatti baatamee karchallee irra jooraa bahee anan keessa dabarsee sana yoo yaadadhu na gaddisiisa. Yeroon dabarsee hexoo caalana tadhaawaa ture. Bultee olteen kooti ka mootummaatiin hordofamaa. Uummanaa bayna hordofanii gammanatti deebi'utti na duukaa ba'uu, na duukaa bu'anii na galchanii deebi'uun yeroon ba'uu na duukaa deemanii na iraarsuun baay'ee hordoffii jala waanan tureef
ani meelillee hin qabu ture. Yeroo garii bakkuman jirutti na hidhanii guyyaa guutuu achi na oolchuun idiraan arge sun har'a haala sanaan hin jiru. Garuu wanti yaade hunduu sadarkaan itti eegerraa gadi na jalaa bu'uusaatti baay'ee gaddeera. Hunduu gara gosaa gara ganda isaatti gadi bu'ee yaada. Kanaafan gatii hanganaa kaffalee jedheen gaddaa jechuudhaan meetii wanta dubbachuu barbaaddu otoo keessa ishiitii ol danfuu of qusachaa ibsiti. Meetiin rakkoon kun hundi ishii marsee osoo jiru walleewwan hedduu kiliippiidhaan hojjettee hawaasa biratti akkaan jaalatamte. Garuu rakkoon ishiin keessa dabartee hin hubatamne. Sababiin isaas isheenis rakkinatti harka kennettee hin teenye. Imala ishiittuma fuftee jireenya ishiitiif yaaddoofnaan amma biyya ambaa deemtee ogummaa ishii barnootaan argatteen of jiraachisaa jirti. Namni tokko bakka kanan ga'a jedhee yoo yaade inuma ga'an dhaamsa meetiitiin. Garuu jabina si barbaachisa. Bakka yaadde ga'uuf jabaachuun dirqama jiruuti. Qormaata jireenyi nuu kenneedha. Rakkoo namoonni sirraan ga'an dhiistee ati fuuldura kee ilaaltee bakka kaateef inuma geessaan gorsa artistii gameettii Oromoo Meetii Jamamaati. Gurbaa bareedaa bareedaa ijjiifu saagurri waroo garraan badee si dhufu. Gurbaa bareedaa bareedaa ijjiifu saagurri waroo garraan badee si dhufu. Ani kadannaan adaala nyaachisanii ani si'annan warraan adaansisanii. Ani kadaadeer adaala nyaate malee ani si'aade situna yaanne malee. Gurbaa bareedaa bareedaa ijjiifu saagurri waroo garraan badee si dhufu. Gurbaa bareedaa bareedaa ijjiifu saagurri waroo garraan badee si dhufu. 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 Saagurri waroo garraan badee